waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee namatti dhagahamu obboleessa keenya kan kalii lamaan hin qabne jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko namatti dhagahama. Qarqaarsa barbaadu. Qarqaarsi isaan barbaadanii akka kalii lamaan isaa kana oolchuun akka namoonni kun kalii lamaanuu kan dalane akkamitti jiraachuu danda'a. Wallaahi waan baay'ee namatti dhagahamu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha analee nagaa goota alhamdulillah galata rabbi. Viidiyoon har'aa ani qabadhee isinii dhufee obboleessa keenya kan kalee lamaan isaa miidhamteedha. Dhugumatti obboleessa keenya kanaaf qarqaarsatu barbaachisaa qarqaarsa godhaafii jiranii namoonni hedduun garaa leebii tiktookitiin seenanii qarqaarsa godhaafii jiran jechuudha. Wallaahi dhugumatti baay'ee nama ajaa'iba mucaa daa'imaa qaxaleedha. Baay'eetti garaa nama nyaata. Wallaahi namoonni qarqaaruu barbaadan akka qarqaartanii isin jechuu barbaada. Asumaan waa'ee leensaa muluu faamilii kan jedhamu walitti dhufna jechuudha. Waa'ee leensaa muluu faamilii namoonni hedduun viidiyoo isiitirratti leensaan akka gara yuutuubiitti dhuftee yuutuubiin daleeneef gochisuu kanneessa yookiin gochoota babbadaa yookiin immoo iyyuu gochuma fokkataa isiidhaaf barreessanii gochoonni isiidhaaf barreessan wantoota jireenya isii akka kuftu oliin kaanetti meesejjiin isii barraa'ee ture jechuudha. Wallaahi kun ilmi namaa tokko ani leensaa muluu faamilii akka jettetti dhugumatti namni keenyatti yaadus hin beeku akka ittiin yaaddanis hin beeku baay'ee nama ajaa'iba baay'eematti nama dhiba jechuudha waa'ee leensaa. Isiin akkamitti yaadde? Isiin sun akkamitti yaadde? Maal yaadni isii maaliif akkasitti akka yaadde bichaan beeku? Namni sun hoo barreeffama isaa maaliif akkasitti barreessa? Meesejii hedduutu barreeffama. Mucaa kana mootu erga gara yuutuubiitti dhuftee keessattuu gara biyyaatti galtee Itoophiyaa erga seentetti barreeffama koomentii isiin an dubbisa. Hamma isiin yeroo ulfaa hamma isiin deessee kaatee ilaa ammaatitti illee namoonni isirraa hafanii hin beekan jechuudha. Garuu kan dhibe isiidha jechuudha. Isiin akkamitti na dhibde? Ati muluu yoo sagalee kiyya kana kan dhageetu ta'e ati namni yeroo hunduma si hajajuu barbaadamu yeroo hunduma habibtii tiyya bareedduu tiyya haasin jechuu barbaadamu eenyuuf hojii kee dhiifta? Gaafa miidiyaa tokkotti dhufan namni tokko jaalatamuu fi jibbamu waan kana malee beekee dhufa. Akka jibbamtu akka jaalatamu. Tokko biratti ni jaalatamta, tokko biratti ni jibbamta. Tokko biratti kabaja argattu, tokko biratti kabaja hin argattu. Namni kan yeroo hunda si jaalatu abbaa manaa keetii miti, ilmoo keetii miti, maatii keetii miti, daawwataa keeti. Waan ati hojjetturraa si daawwata, dalagooti hojjetturraa si daala. Hojii keetii si jaalata malee ati namni yoomaayyuu namni sun wanni inni si cabsuu isaati. Ati fitti amantee hojjettaa miti. Viidiyoo gaafa hojjettu fitti amantee hojjetta jechuudha. Garuu mootuyyuu hadha nama tokko yookiin nama lama nama sadii yookiin nama shan haa jennu. Garuu namoota meesejjii kan kee ani barreessu meesejjii siin kaa'u malee viidiyoo kan kee nan hordofu. Namoonni irra guddinaan si miidhuuf yaala. Ati mootuyyuu namni sun akka gubatee ibiddi itti qabatu miidhuuf asirraa galuu hin qabdu. Daran hojii kee cimsitee hojjechuu qabda. Ani barbaanna ajaa'iba. Akkamitti akkas ta'a? Isinummaanuu jedhame. Akkamitti akkasitti yaadda? Har'aa achi asirratti hin deebi'u. Har'aa achi nan agartanii. Eenyurraa waa balleessita? Nama san gammachiisuudha moo nama san miidhu sitti fakkaate? Miidha. Waayifaayi guuttattee waayifaayi guuttachuu baattee dhimmi kee hojiin kee hojii keeti yoo nama qalbii qabu taate. Namaaf jiraatta, namaaf baatee galta, namaaf bareedda, namaaf fokkatta, namaaf ilma dhalta, moo ofii keetiif? Yeroo mana namaa dalaydu san biyya hambaa keessa yeroo turte seenti, Saudii keessa yeroo turte seenti, namaaf dalaydamu ofiif atti miti tuni si jala dhufuu dadhabde. Namaaf dalaydamu ofiif dalayde. Anna ajaa'iba namni akkitti itti yaadu bichaatu na dhiba. Akkitti itti yaadu. Akkamitti akka itti yaaddan bichaa ani hin beeku. Maali garuu akkasitti yaaduun isin?
Kan nama arrabsu faayidaadha. Innumaa zambii sirraa hir'ata. Wanni ati namni si arrabsu. Ati nama waan godhin malee. Namaaf jettee bakka ati yoo namni dhiqadhu jedhe dhiqachuu, yoo namni dibadhu jedhe dibachuu, yoo namni meekaappii dibadhu jedhe dibachuu, yoo namni meekaappii dhiisi jedhe dhiisuudha. Shaati. Ani beeku waan hin keenyaa galuu videeyyu. Innumaa sitti aaree yoo. Maaliif sitti aaree? Ati namaaf hin dalaytu. Ofiif dalayda. Fakkeenyaaf namaaf hin dalagu. Ofiif dalaga. Siif hin dalagu. Mataa kiyyaaf dalaga. Innumaan isa abbaa faadha kiyyaaf osoo hin taane of jijjiire jedhee dalaga malee abbaa faadha akkasumatti dhiise. Namni bari namni tokko of jijjiire ilmoo kiyyaala jijjiire jedhee kaa'atu jira. Ati garuu har'a namaa jettee irraa galta. Isiin akkasitti si arrabsitee ilma kee sillee ilma keellee albeen cicciraa oduu isin argeetu san itti agarsiisuu qabda. Akka cimtuu taate, akkam akka jabduu taate, akkam akka ofitti amantummaa qabdu. Maali bare yoo namni shan si arrabse kasi daawwatu barsan wanni namni si laaluu didan jettu ati yeroo hundumaa dhibeen kee rakkoon kee maa inni nama si arrabsuu daftee fiildee dhuftee himatta. Isa nama si arrabsuu san ija jalaa qaqqaban. Doon taane ija ta'e itti ol qabuudha. Ija ta'e ifatti baasuudha. Ija ta'e laalee akka inni iji saafattu gochuuf hojii kee irratti xiyyeeffattee hojjechuudha. Malee akkasii ani hin deemaa hin gurguradha. Gurgurtee eenyu miita? Deemtuu eenyu miita? Yoo gattee deemte waan kana silaa mallaqa irraa nyaadha jette. Silaa gahaa irraa arga jette. Ati waa tokko nama miita. Miita mataa kee miita. Bargaaf asirra dhuftee waan viidiyoo tokko hojjette itti gammadda malee ittiin gadhitu. Ijoolleen kee kana barsiisuu qabda. Ijoolleen kee kun sirraa baratuu qabdi. Namaaf boosaa kenneen namaaf gurra hin hirkisin. Qilee haalee jiru. Kasi jibbe jechuudha. Sin daawwatiin kasi jibba. Hin soba malee inni akkam jira. Namni sun nama akkamiiti? Nama bareeda. Nama fokkata beekta. Namoonni akkanaa kun immoo namoota waanii kan kee beekan akka kan hubadhu. Namoota keessa kee beekanii kan hubadhu. Fagoo biraa teessitti nuuf. Wallaahi namni nama arrabsu. Nama si beekeetu si arrabsa. Namni si beekne si daawwata. Waan gaarii si barreessa. Akkasitti hubadhu. Yoo intala qalbii qabdu, yoo intala aqlee qabdu taate namaaf jettee hin badin. Namaaf jettee hojii kee dhiisin. Hojii mootummaa tokko haa jennu. Hojii mootummaa tokkoon argatta kalaas mul'atti. Sabboontuudha maqaan ishee. Hojii mootummaa tokkoon argatta gaaf kana namu siqeeqa. Siqeeqa xiqqaan siqeeqa guddaan siqeeqa. Ati bakka hojii mootummaa san dhiiftee manatti galtee mana teette jechuudha. Ajaa'iba bara nama ajaa'ibdaa dhugumatti. Ati tunu nama ajaa'ibda. Nama rakkinarraa uffata gaarii baratuu turte mucaan summee waa si hima yoo dhaggeeffattu taate viidiyoo kee kana baratuu turte uffata hin qabdu. Yeroo hundumaa uffanni isii sanuma. Caammallee hin qabdu. In baratti waan ati namaaf jedhe galattu. Gaaf kana keessatti xiqqalleen guddalleen isii qeeqa. Rakkataan maatii rakkataate. Wanti suni ani fiilmi irratti argee bakka rakkataadha. Maatii rakkataate yeroo hundumaa bakka waa hundaan dhabsiti. Mana namaa dalaydee bakka hin jetti waa hundaan dhabsiti. Waa hunduma keessatti obsa qabdi. Boodara rabbiin haqisiisan baasa. Maaliif namni obsa qabu, namni rakkatu, namni beela'u, namni waa hunda keessatti jechuudha. Wanni kun immoo dhugaalleen jiraachuu danda'a beekaa. Maaliif namni tokko jireenya isaa keessatti yeroo rakkina keessa turetti gaafa fuuldura rabbiin nama san kaasee in jira wantoonni akkanaa kun jechuudha. Mucaan tun garuu waa hunduma keessattuu na obsite. Nyaattus argattus dhabdus malee maatii rakkataate waan taate. Garuu immoo gaafa boodarraa maal taate maaltu isitti dhufee maal milkooftuu jettan taa'e namni yeroo obsu jireenya isaa guutuu keessatti gaafa obsite fuuldurri kee milkeedha. Ni arrabsanii ni qeeqanii
bakka waa hundu keessattuu ni qeeqan. Gaaf kanatti dhumarratti garuu isheen sun tamilkee taate. Nuti garuu yommuu akkatti yaadnu akkitti namni keessattuu namni keenya kun akkatti yaadu namni keenya kan komantii si barreessu immoo dugugguruu si quta si cabsa lafeetee si cabsa jechaan si miidha ka qaama si nagarra jechaan lafee gadi qabeessi akka achirraa galtu hin galtu ta qalbii qabdu hin galtu ta qalbii hin qabne immoo akkuma see kana jettee tarti. Ijoollee meeqatu dhabame ijoollee meeqatu biyya galee viidiyoo hojjechuu dadhabee dhabame. Ati immoo akkaataa seera itti hojjetan dandeettii qabdu maatu si dhabamsiisa. Kana isinitti dheeressa jira. Obboleen kee warroonni komantiidhaan dogoggoruu namaa qottan ilmoo namaa albeedhaan qalla jettan of eegaa homaa siin godhu. Kanaaf viidiyoo keenya laayik gochuu share gochuu fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waa'ee mucaatitti yoo deebine mucaa kana immoo akka gargaartanii wallaahi abdii isinirraa qaba. Maaliif lafaa dhufaadha. Rabbiin kiyya isa bira haa dhaabbatu isin jechuu barbaada. Nagaan naa tura. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.